Mati Ati shut up. qurxummii nyaadhu. Ati qurxummii nyaadhu Yaa kunoo. kita abdi mangisti. Maaliif beeyta Kunoo. nama gaafa China ture waan akka bofaa kana qurxummii kana raamoo kana Chinatti nyaatama soorata. Hin jiru kun yaa Itoophiyaa Ati keessa. qurxummii nyaatte amma. Doktor waan akka boqqotaa fa'aa yaaltanii Eh? gaafa biyya Chaayinaa amata 27 barachuu turtan san Eh. yeroo takka takka amata 27 birallee ni kuttanii sonomaa miti dhimma itti deebinu beekta. Gaafa san waan akka boqqotaa fa'aa waan akka raachaa fa'aa nyaatanii akkamimee Laka yeroo baay'ee qurxummii sooradha. Qurxummii nyaadha yeroo baay'ee. Qurxummii. Yoo yeroo tokko tokko gitee xabbashnee waan qurxummii bitan dhabne waan akka bofaa kana fa'aa akka saachitti nyaatama. Raachaa kunniin hin nyaatama. Gaafa maallaqa qabu garuu qurxummii ma nyaadha. isin wanni isin filatan Yaa. Fish. Fish in the snake. wanni isin filatan Filannoon soorata kennaa fish in the snake ba Ingilizanya. Guys, confilling kuma takka qofa man ara taabtaabillee godhaa kuma dhibba galchaadha. Kuma meeqa feeta koppiliinkii? namu bis takka takka tara shan godha. Karaa shaashaan koppiliinkii godhaaf mee mucayyoo diqqishuu miskiina tana. Jaarsan qabdu isin malee maal qabdi koppiliinkii maan gooneef abbaan carraa irra bu'ee manatti isin jalaa galchu. Takkittii tana jalootti dadhabdanii feemasoonni hundi isin biraa heerume manatti gale hay Oromoo kan. Mee daa'ima takkittii tana jalootti ilaaltan gana ammallee handaree jidha waggaa meeqa ilaaltan teettanii jabeeffattanii. Abbaan abdii tokko waan daree jirra ol dabruu diti hunda 21 Gadiir. Walaa hundi keessan keessattuu ijoollee dhiiraa fa'a. Akkuma fakkeenyatti mee shamara umriin xiqqoo ta bifa qabdu ta Oromoo takka fidaa osoo isin jedhani makki jechuun keessan hin oolu jabeeffadha akka mooraan hin tuqamee isin jalaan banne. Haga yoomii warra hiriyyaa akkoo teessanii qofa laaltan. Xixiqqoo tanallee jabeeffadha takkitti qabdan asirra. Dhugaa yoo isinitti himan silaa namatti aartani. Min aayinatis binoo baana. Wallahi. qeeballee jira doktor. Dafaa kan. Confilling Kumaaf dhibba shantu sinafi. Yaaltiin Adam kolfalal jira. Diyaasbooraa baay'ee dhufa mana kee kana maalumaaf ispoonsara sirraa ta'uu dangaruu makke. ani beektan ni dhufanii I don't know. Anna dhiba guyyaa akka tafaa numan taa'ee walii sutti hin jira. Hedduu shuu gizee mana kan jedhu fanfaa silaa qoon lafatanii jira. Nagee na gaafadhaa gizee mana kana dhuftan akka maakii teenya naga qabdaa ja'aati deema. Ani bargis takka takka gizeen dhufu hin shaka. Jarri kun OPD'oodhaa isa mana kanaa maali kanatti osoo nagee na hin deeman. Bataatu dhufa ariyyata sodaataas. Bahuun olaal. Amma ni dhufaa hin deeman. Yaasin ol seentama ol seentu amma ati see galle. Takka nama nageen gaafatan nagee nama mana tokko akka tasaa osoo hin beekin iskoroon godhee gizeen seenee mana nama jaafaa nama shanfaa taa'ee namni ilaalu jiru faa seenaa osoo hin beekin. Maaliin godha akkam jirtan jirtu Oromoo ko jetuma biraa baadafee jechuudha. Maaliifi nagee gaafadheetuma bahuu qaba mana tokko gizeen. Nageenni karaa biitee wallah. Egaa nagee gaafachuun an akkasitti mana tokko yoon seenaan nagee gaafadha. Dhagahi. Gaafatanii yoo deemtanis rakkoo miti bara nagaa gaafadhaa jechumaaf gaayis. Galatoomii qaalii teennaa. Ati qaaliidha dhugaa ati shugguxxiidha. Ati qaaliidha dhugaa rabbii. Si jaalannaa kunoo si lungadhee wama dhugaa rabbii. Hin dhageettamii dhugaa rabbii si dhugaa ati qaaliidha nuuf ati qaaliidha dhugaa rabbii ati shugguxii teenna si jaalannaa Maakii cinqamtee kunoo maakii deebisaa dhabdeessa. maayikii teenna itti tola dhageeffataa jirti. dhugaa qurxummii nyaadhu qurxummii sammuuf gaariidha. Dhugaa
Thank you. Ay, ati Abdi Dora fi galatomi galatomi waan amma jette san yoo hiriyoota nama sadi afur qabaatte dhugaa sponsora osoo taataniif hinatti tola walla. Oye, wanti Silaa anallee dhumanne akka bareeda kira manallee narraa kafalte achi deemte ilmoo hangafaati. Aan nyaata jirtaa? Yaa Maaltu kashkash jira? qixxaa goggogaa nyaatu jira ka borcii namatti hin baafne. yaa doktor sirruma baratte moo ati amata 27 sana maashaallah. Yaa ani waan akka ruuzii kana foon coomaa kana nyaadhu bar garaan na guddataa. Hin nyaatu dhuguma bari nyaatu. Amma ijoolleen asli ati waggaa torbaan irrallee akkanuma jirta waggaa jaallee akkanuma jirta maaliif hin gabbanne maa bolqiin baafne naan jette uf eega iccitiin ijoollummaa kiyyaa uf eega malee umriin har'aan jiru waggaa 42 jira. Maashaallah. Assalamu alaikum. Ahmad. Waalaikum salaam. Wa barakatuh. Akkami jirtan? Nagaya Adam. Adama. Adama. Nagaan Oyi ati Adama dhabo Adami maqaa kee kana gisee hunda Adamis si waaman. Adam godhu obbolee A kana balleessi qubee A kana. Doctor, maaliif doctor itti fayyadamaa? Please, Wallahi carraa kana itti fayyadamuu qabna wallahi. carraa kana itti fayyadamaa carraan banamee jira amma. Maaki carraan banamee jira. Isin baasuu dandeenya nu. Wallahi isin baasuu dandeenya. Carraa kana itti fayyadamaa. Wallahi alazim. Tole. Itti fayyadamaa carraa kana. Please, qunnamaanii nama ala jiru nama waan adda addaa dalagaa carraan banamee jira amma. Maaki Doctor Asli wallahi banamee jira carraan. Kanaafuu ani siyaatiliin jira anis sponsora isinii ta'uu danda'a. Wallahi alazim. Isinii ta'uu danda'anis. Ani siyaara Washington siyaatiliin jira. Carraa kana itti fayyadamaa please. Akka qalbii akka jookii tokkotti hin fudhatinaa. Wallahi Kanaafuu carraa kana itti fayyadamaa. Wallahi alazim amma biyya baqaasan keessaa biyya Egypt keessaa ba'uun keessan amma. Amma ni baatanii wallahi amma carraa kana itti fayyadamaa. Baatii sagalitti hafe. Baatii sagal keessatti fixuu qabdanii waan maraa. Wallahi baatii sagal keessatti carraan banamee jira. Haadha mana tiyyaa obboleettii tiyyaa obboleessa kiyya jettanii fiduu dandeettan. Wallahi carraan banamee jira. Tole. Adama dubbadhu. carraa kana bar namni biyya alaa jiru hin beeku warri carraa kana beeku nama biyya baqaatirra jirutu beeka. Waan kana mootu information isinitu beeka nama yoo hin beeknellee asirra teessaniitiin namni adda addaatu bakkee kana seenaa eessa akka jiraatan gaafadhaati bakkee sanitti nama barbaadadhaati. Amma example Minnesota jiraadha. Nama keessa tokkorra jiraachuu irra jira. Nama adda addaa seeta adda addaa walumaan ta'een bakkee tokko nama jiraatu san laalaa gaafadhaa haga dandeenye Adama ani siyaatiliin jira ani Minnesota jiraadha jedhee nama hedduu baasuu danda'a. Bakka fedhe seenee obboleeyyan tiyya
والله carraa kanatti fayyadamaa itti fayyadamaa carraa waan wallahi waan nu hin yaanne baname carraa kanatti fayyadamaa please carraan kuni wallahi ani Minnesotaa jira jedhee ani Seattle Washington jiraadhee Minnesotaa taa'ee isin baasuu danda'a isinii waan fedhe isinii ta'uu danda'an تفوفي بالإزكية تفوفي warri komentii na barreessaa jirtan dubbadhu. Dubbadhaa ka ustaani bar. abdiitu dubbataa jira isa caqasaa jira. أي تفوفي أداما تفوفي Kanaaf waan kanarra isinitu beeka nurra isin immootu nama waan san eega beeytanii namni ni jira saayinuma godhuudhaan nama tokkotu keessa riirara taha waan san isin laala fidhadhaa eega sirraan nama barbaaduuf immootu actually maakiin inkwaan nama nabdu nama hedduu beeyta kanaaf namni hin dhabamu isin achi waan jiru fidhadhaati eega sirraan nummootu isin gargaaruuf qophii jira. waan isin ajaa'ibsiisu tokko keessaa foormiin guuttanii baay'ee gabaabaa foormii eenyu si fida eenyu bira dhufta saayinii sii godhe eenyu inni that's it wallahi waan gabaabaa wayii isin gaafata abdi amma barra koon jiru makiini obbolummaatti deemuu barbaadamoo jaartini jennaan filachuu diddee bar. Omar aku dokter lagi fad wallahi makin waan feeti ta'uu mirga isheeti. Indee filachuu mirga qabdi. Filachuu didde yoo ati amma ati anaaf waa hunda kooti obboleetti kooti jaartii kooti hiriyyaa kooti jaalallee kooti gidi ati jettuun ispoonsara siitaa nama barbaadeetiin carraan banamee gidi jettuun an akka abbaatii tokkotti makkii filadhu obbolummaatti moo hiriyyatti moo jaartiin deemuu barbaadaa filadhu jennaan callifte mi akkamitti ispoonsara taaniif nama callise. Dhagee doktar qashtii Oromoo waan taateefi akkuma obboleettiitti filadhee biyya san keessaa akkasiin baatu barbaadani. Carraa yoo baate Oromoo fayyadde Oromoof waan hedduu dalagi jedhee waan dhugaa rabbii amantaa isiirraa waan qabuuf wama feete waan hin taane yoo hojjette wallahi ani maayiken akka biyya sanii baatee Oromoo qashtiitiin shugguxiitiin dhugaa rabbii ni jaalanna doktor. maal jettaati doktor no wallahi summa wallahi no ni baafannaan isi qashtii shugguxiitiin doktor maal jetta. Maki deebi bakka kakate kun abdi maki deebi bakka eessan deem Amerika tara wal waamna walin aynu tenne
Ayyee tolee. Dhugaa qaldiin qalbii bakka abdii nama afur barbaanne